Fayyaata Bodimaasoo Waaqesina eebbisu konfiraansii isaan amma himan yaadadha jimaata dhuftu jalqaba jechuudha. Jimaata dhuftu sanbata duraa torban kaleessaa sanbata guddaa torban har'aa jalqaba adaraa yaadadha irratti argamaa keessummoota tajaajilan akkuma himame namoota lama keessummaa qabna kan nu faarfatanis jiru Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Amma video gabaabaa ilaalla walii wajjiniin kanan adaraa isiniin jedhu guyyaan irraa guyyaa addaati akka sagantaa keenya yeroo kaanitti nu duraan ilaalina yeroo keenyallee yoo dheeratillee guyyaa tokko saba keenyaaf hatuu kennuu dandeenye kana caalaa nutti tola. Inni kaan jireenya isaa kenna, qabeenya isaa kenna, lubbuu isaa kenna. Guyyaa tokko teenyee Waaqayyo fuula duratti saba kana dhiyeessuu danda'u dhumannurra jira kanaaf adaraa inni dheerate itti nuun komatinaa hin ariifatinaa gara dhumaatti finna. Amma garuu viidiyoo gabaabaa agarsiifna. Viidiyoo kana ijoolleen xixinnoon as keessa hin jiran jennee abdanna. Ijoolleen xixinnoon yoo jiraatan akka isaan ilaalan hin godhina. Ijoolleen xixinnoon yoo jiraatan harka na agarsiisa. Arguu isaanii barbaachisu baay'ee sammuu isaanii rifachiisa waan ta'eef warra xixinnoo warri baattan immoo ofitti galagashaa baadhaa akka isaan hin argine godha. Maaliif wanti giraafikii baay'ee qaba isaanii ta'e. Thank you.
Ina tojirra jirta garan keenya moodi deewaat noo himata biyya qabnutu weerarame dararame muka hundatu dhabedame dargaggoon silaa biyya bulchuuf jiru harki caalaan mana hin jiru inni kaan ajjeefame gar tokkommoo kolaafame inni kaan ari'atamee baay'een saammoo gidirfame abbootiin ajjeefaman gar tokkommoo daddarbaman dhiphinarraan kan kaa'e ta'anii qabuu dadhaban kanaadhotiin kamiimanii kamiin dhiisan ulfas guutuutu ajjeefame haadha qe'ee haadha maatiitu daddarbame hidhameen wala deemtuutu kakkabalamtee mana hidhaa buufamte garii immoo jirtiin kan dirqiin ulfina ishee saamamte lakkoofsaan danuun mirga barbaaduuf utuu fiigduu rasaasaan rukutamte ogguu yagaraa jabeenya isaanii wal'aansollee dhorkamte wal'aansallee haadha Oromootti rakkinatu marmaare ciniinsuun seesiin baay'ate deessee guddifachuu dadhabde dhalas dhirsas maatii bifa adda addaan itti dhabde kan silaa diina isaa ofirraa qolatu nagaan ba'ee waan garaa isaa himatu isaan isan beekan summiidhaan boossisuuf qawweedhaan simatu mee dubbadhu bosonaa mee nutti himi mana hidhaa mee himi yasamii mee mul'isee lafaa mee galaanaa tufi mee deebisi bineensaa mee qadu jalaa liqimsitee mee qaqabdee teessaa suuraa baadheen fiige gaafadheen gaafachiise as jiru jennaanan dhaqee barbaachisee dhabe achi jiru jennaanan dhaqee achiis dhabe nani yaafachiise tokkollee dadhabe kan nama ri'achiise ollaan koo feesbuukii irraa argatte kan koommoo raadiyoo ollaatu dubbate obboleettiin koommoo ofiiyyuu dhabamsiifamte reeffi jiru boonyeen owwaallannu karaa ilaalaa hamma yoomiitti teenyu kudisin darba waliin jenne garuu bara danuu fudhate utuma ciniinsifannu garaan nu dhukkubee rifeensis nu addaate maal wayya jennee waaqayyottis boonyees fixanne irraa akkasaas dhabne ibsaa addanuu ibsineerra olii eeggachaa kunoo dhageenyeerra akka nama waaqayyootti mee wangeela haa qorannu isumaan nu milladhu jecha falatta gaafannu waaqayyotu dubbanne moo nutu dhageenye isa dhaggeeffachaa habaaf nu ga'ee keenya imimmaan isoo yarate hamma yoomiitti boonyaa boojuun dhiyaate fakkaata yommuu ilaallu garuu akka gara keenyatti nafne waaqayyo nu haa gargaaru ga'aa keenya haa baafnu garaa keessan gara waaqayyootti fudhadhaa dhaabadhaa achi kutaa wangeelaa akkana Luqaas boqonnaa 4
lakkoofsa 16 jalqabee amma lakkoofsa 19 kan jiru hin dhageenya. Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 16 jalqabee amma lakkoofsa 19. The gospel reading is taken from the gospel according to St. Luke, chapter 4, verses 16 through 19. Nazareth lafatti guddatee dhufee guyyaa sanbataatti akkuma amalasaa mana sagadaa isaanii dhaqee macaafaa dubbisuudhaaf ka'e. Macaafaa raajicha Isaayyaasitti kenninaan maraa macaafichaa diigee kutaa dubbinii kanatti fufee jiru itti caafame argatee dubbise. Hafuurri Gooftaa anarra jira, sagalee misraachoo warra gardaamootti himuudhaaf na dibeera. Warra booji'amanitti akka gadi dhiifaman labsuudhaaf, warra jaamanii fi agartuu isaanii deebisuudhaaf, warra cunqurfamanii luba baasuudhaaf, waggaa ayyaana jaalala Gooftaa labsuudhaaf na ergeera kan jedhu dubbise. Warra cunqurfamanii luba baasuudhaaf na ergeera. Luba nama baasuu kan danda'u si duwwaadha. Ilmaan namootaa luba baaftee eenyummaa isaanii eeddee fi uumte akka isaan jiraataniif walqixxeetti. Aboof gooftummaa nuu laatte uumama hundumaa irratti. Namni garuu sababii cubburraa kan ka'e walii isaa miidhuu, walii isaa hammeessuu, wal ajjeesuu, wal saamuu itti fufe. Inni kun sin gammachiisu yaa Waaqayyo. Kanaaf karaa tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoos sagalee misraachoo, sagalee gammachuu, sagalee nagaa, sagalee bilisummaa isa gara biyya lafaa dhufeef si galateeffanna. Warra cunqurfamanii luba baasuudhaaf Waaqayyo na ergeera. Warra hidhamanii hidhaa keessa gadi dhiisisuudhaaf Waaqayyo na dibeera jedhee ilmi Waaqayyo hojii isaa biyya lafaa keessatti jalqabe. Sagalee kanarra gara jireenya keenyaatti finnee hubachuu akka dandeenyu nu gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin ameen. Ta'a. Warra cunqurfamanii luba baasuudhaaf Waaqayyo na ergeera jedha sagaleen Waaqayyo. Ergaan kun ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoosiitiin dubbatame. Kuni ergaa bara sana darbe, arrammoo ergaa bara kana waldaan kiristiyaanaa anaaf isini dhaga'uuniif dabarsuun nurraa eegamuudha. Warra cunqurfaman luba baasuudhaaf, dukkana ibsuudhaaf, warra rakkina keessa jiran rakkina keessaa baasuudhaaf, warra dadhaban jabeessuudhaaf, warra gaddan jajjabeessuudhaaf Waaqayyo nu waameera. Waaqayyo nu dibeera. Gooftaa Yesuus Kiristoos hojii isaa biyya lafaa keessatti yommuu jalqabe ergaa inni guddaan inni dubbata afaan isaa kan inni ittiin saaqqate iddoon amma dubbiseedha. Ergaan kun irra ergaa keessa, ergaan kun irra ergaa kooti. Keessumaa yeroo ammaa yeroo sabi keenya dhiphataaf du'aa jiru, yeroo inni waraanamaa jiru, yeroo inni dhidhiitamaa jiru, ergaan kun anaaf isiniif kan ta'uudha jedheen amana. Warra cunqurfaman, warri cunqurfaman biyya lafaa keessa baay'eetu jira hin beekna. Garuu kan saba keenyaa caalaatti beekna. Sababiin isaa keessaa baanee keessatti dhalannee waan ta'aa jiru argaa jirra, dhagaa jirra. Sababii ta'eef cunqurfamuu saba keenyaa gaarii godhee beekna. Namni Waaqayyo kiristiyaanni cunqurfama saba tokkoo yommuu dhaga'u cal jedhee taa'uu hin danda'u. Keessumaa nuyi sabni Oromoo saba keenya isa du'aa, isa dhidhiitamaa, rakkinaaf gidiraanitti gegeddaramaa jiru kana
erga gaafa dhagayeeti caljedhee taa'ee hin beeku. Waldaan kiristaanaa keenya yerootii gara yerootti sagantaa kana fakkaatu qopheessuudhaan saba keenya wajjin dhaabachuu keenya agarsiisaa ture. Soomaaf kadhataan Waaqa duratti dhiyaachuudhaan keessumaa akka sagantaa har'aa kanatti immoo sagantaa addaa kan guutummaan waldaa kiristaanaa Oromoo biyya lafaarra jiranii addunyaarra kan jiranii yeroo isaanitti harka wal qabatanii fuula Waaqa duratti dhiyaatan qopheessuudhaan waldaan kiristaanaa keenya qooda keessatti fudhataa turte. Qoodi isheen qabdus olaanaa ture. Sababiin isaan ijoollee Waaqayyooti ni kiristaanota yommuu jennu hojii gaariidhaaf uumamne, warra cunqurfamaniif dubbachuudhaaf uumamne, warra himachuu hin dandeenye, warra falmachuu hin dandeenye, afaan isaanii taanee dhaabannee akka waldaa kiristaanaa akka ijoollee Waaqayyoo dubbachuudhaaf waldaan kiristaanaa biyya lafaa keessa jirti. Nan dhagaa iddoo garaagaraatti namooti garaagaraa waa'ee makiinaa isa gubatee, waa'ee mi'a isa badee, waa'ee faabrikaa isa gubatee guddisanii haasa'u. Yeroo kana dhaga'uun nan gadda. Waa'ee jireenya namaa, waa'ee isa dhumaa jiru, isa beela'aa jiru, isa garmalee dhidhiitamaa jiru, isa fakkeetti Waaqayyootti uumame nama waa'ee isa utuu hin kaasin, waa'ee mi'aa, waa'ee horii kaasuu hin dandeenyu. Namni yoo jiraate horiin hin dhufa. Namni nagaa yoo qabaate sooromni hin dhufa. Nagaan yoo dhibe, jireenyi yoo dhibe, namni iddoo argeetti ajjeefama yoo ta'e qabeenyi hin jiraatu. Qabeenyi sun yoo jiraates namni isatti gargaaramu hin jiru taanaan akkasumaan jechuudha. Obboloota koo akka waldaa kiristaanaatti ergaa qabna, ergaa qabdu. Waaqayyo saba isaa garbummaadhaaf hin uumne. Waaqayyo saba Oromoo garbummaaf hin uumne. Akkuma nama tokkootti akka isaan jiraataniif isaan uume. Nuyi namoota biyya lafaarra jiran hundumaa wajjin wal qixxe hir'ina hin qabnu, mudaa hin qabnu. Waaqayyo akka ittiin nu jaallata, akka ittiinis nu beeka. Oromummaadhuma keenyatti nu beeka. Geddarachuun hin barbaachisu qomoo gabbiraatti. Yeelloo hin barbaachisu Oromummaa keenyatti. Yeelloo hin barbaachisu sabi koo maaliif dhidhiitama, maaliif hidhama, maaliif du'a jennee dubbachuutti yeelloon qabu. Sababiin isaa sagalee Waaqayyoo kanatu sin ajaja. Sagalee Waaqayyoo kanatu na ajaja. Hojii waldaa kiristaanaa lubootaaf kenname keessaa inni tokko. Kan koo keessatti qaba, kan warra kaaniin beeku. Hojii lubootaaf kenname keessaa inni tokko warra dubbatachuu hin dandeenyeef dubbachuu jedha hojii isaa. Warra dubbachuu hin dandeenye, warra falmachuu hin dandeenye, warra dhageessifachuu hin dandeenye geggeessitoota waldaa kiristaanaa, abbaan wangeelaa, lubi waldaa kiristaanaa, jaarsoliin waldaa kiristaanaa, tajaajiltoota waldaa kiristaanaa walitti qabaatti immoo amantooti guutummaan dubbachuudhaaf itti gaafatama qabu. Kanatti waamamtan ergaa qabna. Gooftaan Yesuus Kiristoos hojii isaa isa guddaa kana gaa isa nama dubbise kanaan jalqabe. Warra cunqurfamanii luba baasuutiifanii gara biyya lafaa dhufe. Warra cunqurfaman. Kan cunqurfame nama isa gargaaru barbaada. Yoo namni isa qaqqabe, yoo namni isa gargaararraa kan hafe tarii ofii isaatiin rakkina isaa keessaa ba'uun salphaa miti. Sabni keenya baay'ee yaaleera, baay'ee si yaalaa jira, bara baay'eedhaaf si yaaleera. Gargar baasanii ajjeesanii maqaa kan biraa itti kennanii dhaabbatanii dhaabbate karaa adda addaatiin maqaa jibbisiisuu danda'u namootatti himuudhaan bifanni hin qabne bifatti godhanii maqaan hin qabne maqaa kennanii fi bara dheeraadhaaf rakkisaniiru. Kan garaan isaanii didee haalli isaa bara mijaa'aa hin turre jireenya isaanii kennaniiru. Har'a garuu sabni keenya wal ga'ee barri isaaf haalli isaa kennaa isaanii ta'eef iyyee
والدوكا كأي درمان ويلي بأبلتا سمني كينيا كأير نوي والدا كريستيانا كنتاني جولين واقعيو موسبكنا والجنة والني وقا سبكنا دبچوني ملسون وامنچ كينيا إسا قجان سبا واقعيو إني كن وامنچ كيتي إني كن إرقا كيتي وامنچ نما دبچو نما فلمو واقعيو سي فلمي سيغرغاري تري نمني كمبران سي فلمي سيغرغاري كان كيسر من هداتي باتني كان كيسر ركنا دعا جلا باتني كان كيسر يوم كيسر باتني كان كيسر صداچسو كيسر باتني عربية أمريكا بيا غاري كيسر جراتا جل واقعيو جرينينو كنير غلن واقعيو باتو إسا كان ولدتننا واقعيون التجارة فر قالوا جاي كي نتجرا وانتن وفتجرا نوي سكي سابان وراي رام فتنا متجولين واقعيو وراي رام فتجند عن مج كان بودي تفهميوني ميكاتو إسنوي كيسة تركيس سجرا إيومنوي كيسة تركيس سجرا إبنانوي كيسة تركيس سجرا أرياتمونوي كيسة تركيس أرياتماجرا هرا عربية لفا كيست برا تكنولوجي بلتي برا نمني تكنولوجي تقرقارمي وانقاري وانقر هجتو سمني كينيا راجو رقفتون دندسو تيبي لالون دندسو فيسبوكي قباتون دندسو نما بيا أمريكا جرو بيا أوروبا جرو بيا غرا جرو وجن تلفون ساني قباتي عصاون دندسو يومو جرمو جاموما أما ميكتي لالو دندسو نانا منا كل نوجت سامني غربوت تيني روندن غرفولا درات أني ما بني عربية لفا كيست بيا كينيا كيست كلف سمي شكل يونايتد نيشنز كيست وريكاني واي جلوبال وارمينج يورودي فتاني وريكاني واي ركنا سكيورتي بيا ساني ومودي ساني دروبواني بيا كينيا بيا إثيوبيا ميدياني ركنا بودا أكتر تيجي فتن جرمت قرفم ميديا أول نما قرسيس كن فيسبوك يكون تلفون يكون تلفزيون يكون جبا منيرو بيا كينيا كيس مالين جبا بيجي تليوغا بطل دبين سبك كيجر وان ولد تمر برباط سمت لسامت أوهم من مالين جبا من إساتي نجرم مالين جبا من Voice of American مالين جبا من راديون تلفزيونين بيا غرا كيس جراتني ركنا بيا كينيا كيس جرو سببي ملسني جبا منيرو موتوماني أجوتو سببي بربادو أجيسو سببي بربادو في وريكلون دمتو دين ساتاني كناتي بمران دامتي إسا كانوا كامسو بيالي قدام بيا كينيا كيست تاكتوري أمس تاكتجرو همبيت أرغتاني انتوس وبلوتاكو وأبدر كيساني بشان أبدر كيساني كرا أفور رمبان هندو ماجو قالتاني أبدا جلا يوبو بيستاني مالتا بيتو قدي تكرار مبربادة كرا أفور رمو يو كرا أفور رمو رمو هندو مساتو دو أكس وكام سني تاؤن دندام سمني كينيا سي برباية موتما غرا إسا تقدر منو وكامامي برسا يروسا هالسا ميجتا يوموتو دويبا كان غربوت دي تنمي بسودان دو انجم هالسا في برساتو فيدي جنريشن يمجرتو فيدي جنريشن يكوني إسا رساسا فولدر دابتو إسا تانكي فولدر دابتو جنريشن يكوني إسا نمت وكاساجو اتفيقير كان قبتو أن جنريشن يكسين رجل جرين يبو كيست سبب جنك كسين رجل جرين يبو كيست هرّا سمني ورمو كامم مالي هيرم مالي هادو مالي كراباية دانو بوز ساجر كراباية دانو غمّتشي ساجر وانتني وجه تاجر وانتني قراجر هندمتو
biyya lafaa amma dinqisiifitti ga'eera. Kanaaf obboloota koo Waaqayyo gaa birmaduu godhee san uume kana namoota birmadummaa keenya bilisummaa keenya nurraa fudhanii garbar gochuu barbaadu. Danda'u. Bara isaaf yeroo isaatu darbe sagaleen Waaqayyo garuu bara akkasii bara akkanaa hin jedhu bara hundumaa hacuuccaadhaan morma. Waldaan kiristaanaa bara hundumaa hacuuccaadhaan mormiti. Nuyi bakka bu'oota hacuuccaa kanaan mormuudhaaf waldaa kiristaanaa kana keessa kan jirtan iddoo garaagaraa kan jirtan kiristaanota kan taatan meebii amantii garaagaraa illee kan hordoftan hacuuccaa sabaa amantiin ayyamu jira jedhee hin yaadu. Eessallee yoo ta'e kamiin illee waaqessine nagaa barbaada. Namni hundumtuu gammadee jireenya isaatti Waaqayyoon galateeffatee kennaa Waaqayyo isaa kennin akka jiraatu amantiin hundumtuu isa kana barbaada. Kanaaf nuyi bakka buutota isin reprezentaatiif maal jedha sagaleen Waaqayyo immoo iddoo kan biraatti Phaawulos ambaasaaders bakka buutota isin eeyyuu Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos bakka bu'aa taatanii isa miidhameef dubbatu. Isa cunqurfameef dubbatu, isa hidhaa jiruuf dubbatu, isa beela'eef dubbatu, isa rakkateef dubbatu. Yoo kana gochuu dhiifne hojii keenya dhiifne. Namaa dubbachuun akka inni rakkina qabu beekna. Namooti amma jireenya isaanii kennan kun baay'een dubbachuu dhiisuu hin danda'u turani. Jireenya gaarii geggeeffachuu hin danda'u turani. Amma warri saba keenya miidhaa jirus isa kana keessanitti barbaannu amma jiraadhutan nyaadha gammadeedhanii lafa dhaquun isaanii hin taane dhaqanii waan hojjechuun isaanii hin taane hojjetanii kan argachuun isaanii hin barbaachifne isaanii kan hin taane argatanii saba keenya dabarsanii kennaa jiru. Waaqayyo hin arga. Warra saba keenya saba qulqulluu dabarsanii kennaa jiranii Waaqayyo hin arga. Hin dhageessu yoo taatan obbolooti ergaa kana dhageessan biyya keenya keessa saba keessan dabarsitanii hin kennina. Yeroo isinitti yeellaatan yeroo hin dhufu akka sagalee Waaqayyootti isinitti himna akka macaafa qulqulluun dubbatutti isin gorsina. Saba keessan du'atti dabarsitanii hin kennina. Egaa warri saba kana bakka bu'anii har'a duwwaa jalqaban miti, waldaa kiristaanaa duwwaa miti. Bara duriis karaa raajotaa, karaa lubootaa, karaa ergamootaa, karaa namoota dhugaadhaaf jedhanii jireenya isaanii kennanii miidhami sabaa mul'ataa ture. Rakkinni sabaa himamaa ture. Kanaatiif obboloota kun nuyi darbaa dabarsaadhaan isa sagaleen Waaqayyoo nutti fide isa hojiirra oolchine jechuudha. Isin bira ga'ee dhaabachuu hin qabu. Dubbadhaa, ija jabinaan dubbadhaa. Akkas jedhe Waaqayyo garbicha isaa Museetiin seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 9 lakkoofsa 10 yoo dubbiftan akkas jedha. Amma kunoo iyyanni Israa'eelotaan bira ga'eera. Akka warri Gibxi itti isaanii cunqursanii ani argeera. Ani mootii Gibxiitti isin erga. Dhaqi Gibxiitti isaan baasi ittiin jedha Waaqayyo. Eebbitan si erga jedha mootiittan si erga dhaqi ani iyya saba kootii dhaga'eera. Miidhama saba kootii iyyannaa saba kootii dhaga'e hin dhagaa Waaqayyo. Kanaaf kan nuyi irra deddeebinee Waaqayyoon kadhan Waaqayyo hin dhaga. Ani dhaga'eera teessoo waaqarraatii Waaqayyo iyyata saba isaatii dhaga'ee biyya lafaarraatii ergama isa kaa'ate Musee itti erge. Bara raajota itti erge. Bara ergamoota itti erge. Bara kan koo kan keessanii kana anaaf isiniin erge. Ati ergama Waaqayyooti dhugaa dubbachuudhaaf, dhugaa mul'isuudhaaf. Inni kuni waamicha keenya, inni kuni hojii keenya. Yommuu mootiin Gibxii Waaqayyoon dhaga'uu didu, Waaqayyo
rukute dha'icha kudhan itti fidee rukute sana hundumaa keessatti xumma hin danda'u dha'icha kudhan Waaqayyo tokko tokkoon itti fidee ollaa isaatii kaasee laga isaatii kaasee mana isaa biraa kaasee mana isaa keessaa kaasee mi'a iddoo kan biraatti atuun fidin taankii otuutti hin fe'in helikooppteriin atuun rukutin Waaqayyo achumaa rukuttaatti kaase Waaqayyotti kan jaallatamtan obboloota tarii mootummaan amma nu miidhaa jiruuf saba keenya fixaa jiru guddaa isinitti fakkaachuu danda'a mootummaa ka'ee kufe baay'ee argineedha guddaa miti Waaqayyo duratti guddaa miti Waaqayyo hin rukutu warra isaa morman warra isa didan warra nama cunqursan warra nama miidhan yeroo isaa guyyaa isaa eegee Waaqayyo hin rukuta akkasuma geggeessitoota sabaaf dubbachuu didanis bu'aa biyya lafaatti hirkatanii dhugaa warra roossanis Waaqayyo rukutaa ture har'as jiru isaan kun akkas jedha faarsaa Daawit keessa 12 irraa yoo dubbifne warri jara gadadamoo irratti humnaan ka'anii waan jiraniif warri wanta barbaachisaa dhabanii waan aadaniif amma ani ka'uufan jedha of eeggachiisa kenna Waaqayyo warra gadadamoo irratti warra hiyyooman irratti warra dhaban irratti warri ka'an warri miidhan warri hacuucan yoo isaan deebi'uudha baatanii ani ka'uufan jedha hin ka'a Waaqayyo guyyaa isaa yeroo isaa eegee hin ka'a kanaaf abdiidhaan dubbanna abdiidhaan Waaqayyoon eeggadha Waaqayyo yommuu ka'u eenyullee dura hin dhaabatu Waaqayyo yommuu ka'u loltuu iddoo kan biraa hin barbaadu Waaqayyo yommuu ka'u mi'a lolaa iddoo kan biraatii hin fidatu achumaa fuudha akkas jedha ergaanii gara Ibrootaatti ergame Waaqayyo keenya jedha isa waaqessitan kana baraa obboloota koo Waaqayyo keenya ibidda xabbaduudha ibidda xabbaduudha homaa kan hin hambifne yoo barbaachisu kanaaf sodaatamuu qaba maal sodaatamuu qaba jallina dhiisurraa sodaatamuu qaba hojii qajeelaa hojjechuurraa sodaatamuu qaba Isaayyaas immoo iddoo garaa garaatti baay'ee dubbata yoo isiniin dhiiga dhangalaasaa gara kootti jitan isiniin dhaga'uudha sababiinsaa harka keessan keessa dhiigi guuteera kanaafuu firdii jallaa gara qajeelaatti deebisa hiyyeessa falma gursummaadhaaf faradaa warra abbaa faara hin qabneef nyaachisaa obaasaadha guddisaa gargaaraadha sila akka sagalee Waaqayyoo keessa jalqabaa sagantaa keenyaatti dhageenya egaa dhumarratti ga'een waldaa kiristaanaa maali ga'een koof ga'een keessa Waaqayyo isa hundumaa danda'u duratti dhiyeeffachuudhaan ni jalqaba godhaa jira godhaatu ammas godhaa gochuu itti fufta Waaqayyo isa hundumaa danda'u fuulduratti garaa keenyaaf yaada keenya hundumaatiin dhiyaachuudha lammaffaa hammeenyaan mormuu danda'u hammeenya biyya lafaa keessatti ta'u ijoolleen Waaqayyo isin kiristaanota isin sabni Waaqayyo hojii dukkanaan morma kanatti yeellayna tarii kan dhimma siyaasaa keessa lixuu kunnan ilaaluu ku warra akkasii dubbata warra akkanaa dubbata ani nama Waaqayyooti ani kiristaanaa jennee jajjabeessina ta'a kiristaanummaan hiyyeessaaf hin dubbanne kiristaanummaan isa cunqurfameef hin falmine kiristaanummaa dhugaa ta'uu hin danda'u yaada koo keessaa fudheen isinitti mamiti sagalee Waaqayyoo jalqaba amma dhuma isaatiitti yoo dubbiftan isa kana hima warra miidhanii morma warra miidhamanii wajjin dhaabata Waaqayyo bara hundumaa inni sadaffaan dhugaaf dhaabachuu har'a biyya lafaa keessatti karaa baay'eedhaan dhugaan biyya lafaa keessatti hir'ataa dhabamaa jira isa gowwoomsu isa sobu isa karaa adda addaatiin bu'aa ofii isaatii ijaarutu irra waan dhugaa qabu fakkaataa jira biyya keenya keessatti har'a dhugaan hin jiru
واللقاون إندام كراتين سورمان كراتين قدتني كراتين بؤا إسانين تاني أرقتني كرا صبا بيكيني كيسان أرقتشون almost عملتا واقعي سكنان همور ولتقابو إندن ديس ولتقابو إندن داما قروة سقلين واقعيو إسا ولتقاب دكنا وتنياتاي موتو تبايي القنيرا موتو تبايي لقينيرا بايي ولتقابنيرو بايي ساني ميتي توقو ساني أولو سا ولتقاب لقينياتي اتين قبني فتي اتين سورمي كان درب توقيتشي لنكي إني كان سويس بانكي كيسة تولي إني كان أجي تولي إني كان أجي تولي سامي يسرق زيت تتعبتي وما قلت إني سنيات بكيت تفضل خناف أهوبنو همينيان مرمون أكنو رأيغمو لغان بچون ورد لغان ساني لغة فنمون أكنو رأيغمو كجول لواقعيو تيادن الففاني سجلنا حجة تهمو دندو سجلنا حجة تهمو دندو واقعيو كناف اسم كاس نموت جلنا حجة كل جتا موت ما دوات جتا جرينا ولا وججران نوتيو جتا نانو كينيا تيو جلني فرا تمامتي هميني فرا تمامتي كناف جولن واقعي جولن كديليناتي جولن كديليناتي جولن وغاربتنينا شنفان إسابدي كتات سجلي واقعيوتي هججبيسو إسافاتن الرائعة ججبيسا إسايا سفرتما يورب بفتني ججبيسا سبكوي سبا قد جرا ججبيسا إذا قران ساني كان قد هرنا سمني كينيا بايلتو كماتم قران ساني كان قد ججبيسا كرادن ديسني ججبيسا كان قدا سني ججون دندو مالي أكا ججبيسو دنديسا نسنتو بيكا إني كان شيء كان أبا منام قبل شيء كان جولي جلالو مين إني كان آدم نادوي إني كان انتلتوي إني كان دربيدوي سمدوي إني كان بيا كنام نمباسا دربوا كيني نوتا كان جرا متدوي لكوف نيبتو إندندي ولا ججبيس قد يكون هندما كيني تقل قد يكون سبا أرمو بوتما تقل ولا ججبيس ججبيسا أبدي كتتنا أبدي سقلي واقعي وجراتارا سمني كيني يومو بريوف جلو تعالى تدوكنا أما سبا كيني دوان تعالى تدوكنا عاجل فكات أني قروا أبديكم إسنس أبديكم إنما تعالى تدوكنا يقول في سجباتا جبيسا لمكن أني قرأ قوتنا واقعي واوجه كناف أدي كتن جولن واقعيو سجلي أدي سجلي بسراتشو سجلي بسرات أدي لفظوت نوراتي إيجا سامي كنا كنتي كراهون دماتي بربلت جو هميتا أجني هنامن بيجلا فاسنرجع سبيجلا فارق على واقعي ورجع قالن واقعيو باتو هاللويا إذا هندو ما دندو واقعيو تو أرجاجر سمنا هيدا كيس جو أرجاجرا سجاكا كيس جو أرجاجرا شيتي سيبو سو أرجاجرا إذا لو كتير جو أرجاجرا إذا بيلا أرجاجرا إذا إيوه تسجاي أرجاجرا هنا أرجع واقعي واقعيو مو أرجع أكاكو هكا كيس چالو منجر هنا وجت قالوا يروت واقعيو هجتو أما هذا بتلمات جتودني لا قوس واقعيو كانوا في ساعات واقعيو برسا يروسا قياسا إيجي سبكينيا ديبيهنك بيجنا كيسة مرت أكدول واقعيو أكا كريستيانا اسم بيجنا كيسة جالا في توكم لفظ اسم الرائقة جالالا توكما لبس أما نوايا موتما إثيوبيا كان دبنو سببي نما جنبينه دبتاجي ربط سابي نمني كمبرا سابي سانيف أجوج أميف دبتاجي رواي ساني نما جنباند individually جنباند نما توكويو غرو
maaliif namni garmalee du'a maaliif namni garmalee hidhama jedhaa jira jaalalli keenya garuu achuma jira nama qajeelaa nama akka sagalee waaqayyootti jiraatu nama dhugaaf dubbatu nama dhugaaf dhaabatu jaalalli ijoollee waaqayyoo hin geddaramu sanyii ilaallee qomoo ilaallee eenyummaa ilaallee jaallanna yookiin jibbina miti hojii inni hojjetu jireenyi inni jiraatu garuu namni akka jaallatamu yookiin akka jibbamu gochuu danda'a. Boloonni biyya keenya keessa jirtan sagalee kanaan akkasin jajjabaattan waldaan kiristiyaanaa keenya ergaa isinii dabarsitu. Tarii haala hamaa keessa teessanii kan nagaa jirtan yookiis biyya ormaa keessa kan jirtan bara dheeraa biyya ormaa keessa kan teessanii eeggattanii homaa kan dhabdan waaqayyo jiraata. Abbaan keessan gooftaan keessan inni waaqarraa isin arga namni isin arguu yoo dhiise haalli isaa yoo hammaataa adeeme waaqayyo isin arga iddoo jirtanitti jabaadha. waaqayyo iddoo jirtanitti isinii wajjin haa ta'u haala keessa jirru kana waaqayyo haa geddaru nagaasaa eebbasaa nurratti dhangalaasu ameen hundumti keenya yaada kadhataa keessa ta'a akkuma yaada kadhataa keessa jirrutti warri keessumsiisan akka isaan dungoo qabatanii naanna'an isaan yaadachiisa. Kaanee dhaabannaa amantoota guutummaan keenya warri keessumsiiftan nama hundumaatiin dungoo hiraa. Obboloota keenya yaadanna. Obboloota keenya karaa adda addaatiin warra jireenyi isaanii bade warra mana hidhaa keessa jiranii warra gidiraa argaa jiranii warra raduunaa borduunaa jedhaa jiranii jabaadhaa isinii wajjin jira dukkana keessatti ifni keessan ifaa jira inni milikkita akka isaanii ta'uuf dungoo kana qabannee dhaaban ifni keessan ifaa jira jechuudha. Duutete obboleessa koo obboleettii koo abbaa koo duutetta haadha koo nan beeka nan gadda dargaggeessaa duutetta dargaggeetti duutetta hin beekna mucoolii homaa utuu isiniin galin duutaniittu garuu waan isin gootan ifaa jira saba Oromoo keessatti ifaa jira biyya lafaarratti ifaa jira dungoo kana qabsiifadha iddoo jirtanitti walii dabarsa. Ijoolleen isin kennina akka inni dhangalaanee fi yoo eeguu dandeessan hin dandeessu ta'e bayeessa eeguu hin dandeessa yoo ta'e irraa kaarpetii irratti yoo dhangala irraa hin bu'u waan ta'eef haa eeggannu hundumtu dungoo haa qabatu ibsaa kanaas fuuldura jiru hunduma isaa naa dhaamsa. Mike,
erga qabatanii booddee otuu jallisii qajeelchaa ta'u ol kaasaa. Dungoo keenya ibsaa keenya kana garuu yeroo ol kaafnu saba keenya warra garmalee du'an warra iddoo isaan jiran wallaalame warra mana hidhaa keessa jiran warra caakkaa keessa jiran daqiiqaa tokko lama fudhannee hayaan dungoo keessan akka ol kaaftanitti lakkaa'a waan saba keenya dhaga'e lakkaa'a yaadadha isiniif jedhee dhugaaf jedhee bilisummaa saba keenyaaf jedhee isa jireenya isaa mararfachuuf dhiisee dabarsee of kenne yaada. Boroota keenyaa isin yaadataa jirra. Isinillee nun argitan ta'a. Kumaatamni keessan jireenya keessan dhabdanii biyya lafaarra jirtan. Warri kaan bu'aan dhanna keessanii hir'ateera. Warri kaan iddoo nama arguu hin dandeenye keessa mana dukkanaa keessa jirtu. Garuu nu isin argaa jirra, isin yaadataa jirra. Warri kaan owwaalamtaniitu. Isin argaa jirra, isin dhagaa jirra. Waan isin jettan nu galeera dhageenyeerra. Miliyoonitti kan lakkaa'amu sabni keessan isin dhaga'eera. Biyyi lafaa isin dhaga'eera. Amerikaan, Awurooppaan, Awustiraaliyaan, guutummaan Afrikaa, Eeshiyaan, biyyi lafaa isin dhagaa ture, isin dhagaa jira. Waan dhimma isaa baasuu dhimma baasuu sadiisu jannummaa keessan ilaalee biyyi lafaa isin dinqisiifateera. Haala saba Oromoo, haala rakkina keenyaa, dhidhiitamuu saba keenyaa, miidhama keenyaa biyya lafaatti mul'iftaniichu. Seenaa keessatti galmooftanii seenaan isin yaadata. Seenaan keessan hin irraanfatamu. Warri jalloonni, warri dhugaa dhaga'uu hin barbaanne, warri saamicha baran yoo isin ajjeesan iyyuu dhiigni keessan lafarraa gara Waaqayyootti iyyaa jira. Iyyaa jira dhiigni keessan. Iyyi kun hin dhaga'amaa Waaqayyo biratti. Waaqayyos deebii hin kenna. Har'a waldaan keenya isin yaadatti. Warri harka duwwaa baatanii garaan isin didee rasaasa fuuldura kan dhaabattanii jireenya keessan laattanii isin yaadanna. Haadha koo si yaadanna kan mucaan keessi jalaa duunaan siinis fidanii mucaa reeffa mucaa keessa si teessisanii achi irratti si reebanii seenaan si yaadata hin irraanfatamtu. Barsiisaa high schoolii, barsiisaa universitii, barsiisaa kaleejii, dargaggoota high schoolii, dargaggoota universitii, ijoollota xixinnayyoo isin yaadanna. Waa'ee keessan biyya lafaatti dhaga'ameera. Mootummaan Itoophiyaa amma afaan isin cufuuf yaalii yoo godhe iyyuu akka isin hin dhaga'amne, akka isin hin himanne, akka isin hin agarsiifanne yoo godhe iyyuu Waaqayyo waaqarraa inni mootummaa gararraa jiru, inni loltuu gararraa jiru isin argaa jira. Jabaadha. Warri jireenyatti jirtan jabaadha. Harka wal qabadha. Tokkummaa keessan jabeessa. Garaagarummaa keessan xinneessa.
saba Oromoo isinii wajjin jirra. Isinii wajjin jirra jabaadha. Namni beektan yoo jiraate obboleessa koo si yaadataa jira namni maqaadhaati dhuunfaa keessanitti. Nama beektan maqaadhaati si yaadataa jira isinirraa fadhu. Ofii keetii akka dungoo kanaa cobxe nu warra hafaniif ibsaa ibsitee darbite si yaadanna ittiin jedha. Galanni siif haa ta'u Waaqayyo abbaa keenya gooftaa keenya. Saba jabaa kan nuu kennite, saba dhugaadhaaf dhaabachuu danda'u kan nuu kennite, isa keessatti dhalanne ittiin boonna si galateeffanna. Egaa immoo maatii gaddan yaa Waaqayyo nuu jajjabeessi. Lama isaan jiran warra wallaallee yaa Waaqayyo isaanii wajjin ta'e. Mana hidhaa keessa warra jiran yaa Waaqayyo hin yaadanna iddoo sanatti isaan gargaari. Si fuulduratti dhiyeeffanneerra. Manni hidhaa akka inni diigamu labsiin atattamaa ba'e kuni karaatti akka inni hafu si fuulduratti dhiyeeffanneerra. Nuu dhageessaa kadhata keenya galanni siif haa ta'u. Nu warra addana jirru immoo yaa Waaqayyo tokkummaan jalalaan harka wal qabannee egaa narraa immoo maaltu eegama maal gochuun danda'a akka nama Waaqayyotti jennee dhuunfaa keenyatti of gaafannee walitti dhufnee waan gaarii hojjechuun mari'achuu akka dandeenyu immoo ati nu gargaari. Maqaa isatti nu jaallatte gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Ameen. Akka ibsaa keessan qabatan tanitti kadhata gooftaan keenya nu barsiise kadhanna. Yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee qulqullaa'u mootummaan kee dhufu jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akka nama lafarratti haa ta'u. Nu gabdeera keenya irraa nu muke yakka keenya nu dhiisi. Nus kan yakkaniif akka dhiifnu qoromatti nu galchi. Hamaan oolchi malee mootummaan kee jiru humnis galannis baruma baraan. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa eebba fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu isin haa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu isinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti adeebisu nagaa isaas isiniif haa kennu. Maqaa Abbaatiif kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkootiin. Ameen. Ibsaan keenya hin dhaamse. Akkuma dhaabannetti turra ammaa wal worship tiimiin keenya faarfannaan gaggeessu akka dhaabannee jirrutti hundumti keenya abdiidhaan faarfachuudhaan diinatti labsuudhaan mo'icha labsuudhaan gargar baana. Galtinee gargar hin baanu, boo'annee gargar hin baanu. Abdii sagalee Waaqayyoo wal yaadachiifna. Dhaabannee jirrutti faarfannaa kana obboloota keenya nu gargaaranii wajjin faarfannaa isa booda gara galma Asteer Gannoo seenna. Galma Asteer Gannoo keessatti sagantaan addaa kanumti inni kun itti fufu qophaa'e yeroo itti mari'annu yeroo itti yaada keenya kenninu yeroo sagantaan addaa jira adraa hin deebinaan isinii jenna. Amma faarfannaa kana akka dhaabannee jirrutti hundi keenya haa faarfannu. Dungoo warra walitti qabaa jiranitti deebisa. Akka bilisummaan faarfachuu dandeessanitti lafa jiru dungootti deebisa.
Soda, you
waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu yeroo qabaanneef baay'ee waaqayyoon galateeffannaa guyyaa nagaa guyyaa eebbaa hunduma keenyaaf haa ta'u amma akka sila beeksifnee turre galma Asteer Gannoo keessa seennaa achitti yeroo maree qabaanna namooti murtaa'oon interviiwudhaaf kan isinitti himamee jiru OMN irraa wajjiniin kan goonu tarii obboleessa keenya iticha addanattis haa ta'u galma Asteer Gannoo keessattis yoonni isin barbaade interviiwuun isin gaafatu deebii kennuu fi dandeessu waaqayyo hunduma keessan eebbisu amma galma Asteer Gannoo seenna guyyaa nagaa isiniif haa ta'u. I reckon you